السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جدا كما جمتو تافي هردفتو تكينا زر جرتو بقى زرات تاني أنا زر الحمد لله رب العالمين. كيف بقى الرباط هدو تكرت تجرات التولا. أكو فيديو كله ساتر ترجيتان توكو تيجي تولا بارو ذاتي في روزا والجرسيسة توري تولا نموني هدون سعادة مالي فكاس جوتا مالي فبات تبدي من عملنا ننزل أجر تاني جت تولا مالي في أبان وانتي هذا في أبا فينا ما قاوني زرا الدنيا تنارت هنزلوا جت تولا. Isiillee yookaan waanuma itti jirutu maatii isii warra isii jibbisiisa malee waan biraatii miti jechuudha. Jibbiinsa warraa qabaatteetii miti waan isii keessa isii jirutu iyyuu warra isii jibbisiisa malee jaalatteetii miti. Roozaa hagisiin haadha ofiillee abbaa ofiillee maatii fi hagisiin jaalattu ni beektanii jechuudha. Kanaafuu iyyuu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa ani dhugaadhaa waadaa seenee achirraa sossobee galchee jechuudha. Akka ijoollee xixiqqoo kana shiladhee sossobee galchee jechuudha. Roozaa garuu waadaa seeneef san maaliif waadaa seenee fi akkasiin na duuka galtuuf jechuudha. Kan waadaa san seeneef akkasiin na duuka galtuuf abbaa kan keessatti hin fidu haadha tan teebichaa mana kiyyatti sitti fideen achirraa waadaa seenee fi ture. Garuu waadaa seeneef san diigee jira. Maaliif dirqama haadha isiitii fi maatii isiitiin dirqama wal garsiisuun irratti dirqama. Namni eenyummaan iyyuu jechuudha haadhaa fi abbaa ofii keessattuu haadhaa fi abbaa ofii kana maaga'us hin jiru. Haadhaa fi abbaa ofii eessalee nama hin fiddu walitti aaranillee itti aartullee bakki isiin geessitu hin jiru. Abbaanis itti aarullee bakki isii geessu hin jiru. Haguma abboomaa haguma ilmoomaa isiin na dha'uudhaaf natti deemtee jennaan saadaa isii akkana na godhee jettee isiin na dha'uudhaaf natti deemtee jennaani isiin sii jecha akkana taatee ati mootuyyuu akkamitti isii dha'uudhaaf itti deemte jedhee abbaan xiqqoo isii haga wayii bat godhee guddaallee hin tumne addaan qabnee jirra maraafuyyuu tasgabbeessinee jira yeroo saniif abbaallee isiin ammootu yeroo sarrifattee roozaan aarii hin dandeettu kanarraan dadhabbiin onnee qabdina fakkaatee jechuudha hin dandeettu aarii. Gaggabdee nu argatti gaggabdee fuunee jarjaraan hospitaala geessinee hospitaala illee safaruma kana nurraa hin fagaatu jechuudha. Mana kiyyarraa fagoo miti hospitaala geessinee amma hospitaala jirti jechuudha. Achi ciibsanii achi bullee deesii bira achi bullee amma asii qursii fi waan takka godhee fi achi geessaaf jedhee as mana kiyyatti as deebi'ee jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa amma garuu hafuuritti deebi'ee jira xiqqoo homaa jettu. Onneen isii rakkoo qabdii hin aarsinaa maal nuun jedhe jechuudha doktorillee. Kanaafuu warroonni mana sheekaa geessaa quraanatti qadaasisaa nuun jettanis jechuudha. Geessuudhaaf inshallah yoo rabbi jedhee wana quraanaa geessuufi jechuudha haadha isiitiin wal garsiisee abbaan illee bakka haga wayii tasgabbaanii jiranii fixatanii jiran abbaan illee dhiifama jetteen isiin illee abbaan illee bakka waa marayyuu fixatanii jiranii abbaa filmoon bakka takka iyyuu waliin geessitu jechuudha walitti yoo aarte illee. Kanaafuu iyyuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa warroonni du'aa ilmu gootanii hanga dhaatti nu waliin jirtanis galatoomaa isiniin jedha dhugaa rabbiin ribatu natti jira hospitaala keessa bulee ejjiti akkana osoo waliin dhahin natti bariite jechuudha. Baay'ee tokko rifadhee roozaan nama rifachiisti xiqqoo isii aarii hin dandeettu xiqqoo isii aartee jirnaan bakka boo'ichaa gaggabuu maal jettu inshallah keerii maal walla rabbiin keerii haa godhu. Kanaafuu iyyuu warroonni lakkoofsisiillee na gaafattan silkii wayii abbaan kenneefii ture jechuudha silkii mohii fayyadaman silkii xiqqoo garuu baay'ee wannaallee miti jechuudha hagas mara haga yerootiif garuu qabadhu haga bitattu jedheen abbaan silkii wayii kenneefii jira lakkoofsisii asirratti isin maxxansaa yoo isin jalaa ka dubbattu taate. Asumaanuu dubbisaa isiniin jedha wastaappii irratti ni banaa fi iimoolee irratti ni banaa fi achi gara iimootii fi gara wastaappiitiin yoo isin jalaa ka dubbattu taate dubbisaa isiniin jala lakkoofsisii asirratti isinii maxxansa. Kanaafuu iyyuu kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa qursii godhee isii biratti achi deemaa jechuudha. Hanga dhumaatti wajjin tura isiniin jedha isin jaaladha isin kabajaa baay'ee tokkonaaf galatoomaa geessituu walitti aaranis waan fedhanis tahanis jechuudha bakki jarri wal geessan hin jiru garuu mootuun irratti dirqama. Achirraa yoo ifaajee waa meeqatti ta'e achirraa ifaajee fidee asitti ummootu iyyuu haadha isii keessattuu akka isii agarsiisuun irratti dirqama waan taateef haadha isiillee inshallah viidiyoo isinii maroo kanatti tolu taate isiniin jedha. Maraafuu iyyuu hanga dhumaatti na wajjin turaa isiniin jedha roozaan hospitaala jettee isin agarsiisa roozaallee akkam akkasiin jirtu maalirra akkasiin jirtu. Garuu amma la jettee jirti alhamdulillah kalee galgala baay'ee nu cinqitee garuu amma la shii qabdi hospitaala maal gootii mana sheekaa geessaa quraanatti qaraasisaa malee jedhaa jirtanii jechuudha dhugaadha hospitaala. Wanti fayyadu hin jiru garuu mootu isin gaggabdee jennaan gaggabbii san waan itti wallaanee nuti yeroo san jarjaree namni jarjaree waan dalaguuf waan dhiisu hin beeku hospitaala geessinee maraan marsiisnee qaamisi mara yulaalchisnee gizeednu onneen isii dadhabduudha. Kanaafuu iyyuu hin aarsinaa akka yaadni maal nu jedhe jechuudha doktorillee kanaafuu iyyuu hordoftoota kiyyaa du'aayii godhaa fi isiniin jedha roozaan wallaahi hin beekamta roozaatu na dhibdee jirti. Akkasii maraafuu iyyuu isin agarsiisa roozaa achi dhaqee gizeetti. Du'aayii nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jedhaa kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa. Cinqatii qabdii bakka inni dhukkubsatti kanaafuu iyyuu baay'ee tokko cinqamaa jirra du'aayii nu godhaa isiniin jenna amman sana hospitaala keessa jirra jechuudha anaa fi abbaan roozaa du'aayii nu godhaa du'aayii cinaa dhaabbadhaa isiniin jedha hordoftoota kiyya. Akkamiin takka afuritti hin deebine abbaan roozaa? Lakkumaan jettu amma xiqqasho lashi maalatti? Xiqqasho mala shii qabdii mee dhuftorre wannoo
لما بدأت تكتشف هذه وانا اللي يقولون ان شاء الله ده عمان ربي يا مالو ملاطة عمان كشف ما قلت ولا قلت أكيد دكتور دي قلت كشف شنقتي نارسنا مالي شنقتي قلت لا عمان جت فاهم كشف شنو قبل إن شاء الله دبتة زنجال عم تياس دبتة مي دبت تيكو دبتة الحمد لله سنو وان قد دارا وان زنجال وان زنجال شو برباد وان ini kita ni itih minum asma itih minum bakawan tadi semua tu minum tu memang tu memang tu memang nama guru dan jenama ya untuk kalau dan tamam tu jerang insya Allah bakal sama singgah aja itu menolak nak kemarin kita ni tuh tuh tak kena dan baik tak kajingkati baik tak kan jingka jadi jingkin Insyaallah Rabbi nur aku tuh doain aku dah sini jadi masih berjuang jura baru jaga bani doain aku dah sini jadi doain sana dapat mantap ada seruku ada seruku minta seruku ba Mata si bawa apa tak? Mana tak? Mata si jengkal tak? Mana tak? Mal tu ada nanti mami. Kamu tak kawan tanya? Nawal. Kamu tak kawan tanya? Rosa. Rosa. Nam tak kayu untuk kubu apa cuma Saya itu. doang tu dua nanti. Kamu tak kandu ni bar. Sebab makan gaya tina duduk setelah sinjak dengan orang dunia. Nanti masa. Kamu tak apa cuma duduk kesana makan akan makan sitir. Ada acu tu. Wallahi lah, kamu tak kayu. Rosa. Rosa kamu tak kan tanya naga kabani sam naga kabani. Kamu tak kayu tanya bar. Kamu tak kan nam tu kau nam nuat yang juru apa cuma. Akan sih kamu tak? Acu ni. Insani miti sinjak. Akan saya nama tak? Sadar tu. Acu. Sitti mata sgabbai bakka sitti mashita sgabbai. Rosa. Rosa. أمك ما أقول نسيت فكرت Saya mama ada di rumah nanti. أما ربوت الرسول ساعة كانوا نقول نتقول له إنجيل وكذا Si mantu na ala siya tumi mo jago rabba Rosa. لكن كعمل ست أما بير أنا بكون ده لبون سي جيت جتام وكين هذا أقول وكين هو بكتاتي هذا تو وسينون شكل بيت عمل شنكتي تروفا وانا كنا هنا بنيت مو يا بيتا أما فمو يوتوني لي برباش سادا روزا وانا جيرو هابي تو Induk ko yung مجموعة يبقى أخرى Oh, sebaka. Cici, ini cici sebaka. Santo amri deh baka untuk orang muda. Untuk orang muda baka. Sudah satu ni album yang di baka mereka sudah itu jenis itu ni baka ni. Atau si Rabbi siasa tersisu syarat kerajaan tahu ya sakit sebenarnya kamu. Masih baka. Baka ni. Kau tak senang gusto? Oui. Depan bonus. Ada kemana? Mana kita harus dikasih? Mana tu nama? Kita kerja. Roba. Bincangkan ni. Agak ada bincangkan. Bincang awal, bincang tinggal di sini ya bincang. Bincangkan lah. Di sini. Bincangkan lah. Untuk nanti. Buka melugus tu tak koyo. Tingkat tingkat deh min. Agak benda ni. Anu macam nak kami ni. Iya tu di sini ada iya tu, tapi mungkin ada. Bincangkan di sini.
Hordoftoota fi hordoftoota keenyaa kun akkuma argitanitti manatti gallee jirraa jechuudha. Roozaan alhamdulillah rabbil aalamiin xiqqoo isii wayyooytee jirti jechuudha. Manatti galleetiin hin jirra, mana kiyya jirraa jechuudha. Roozii akkasii jira. Viidiyoo kanallee silaa waraabuu hin barbaanne isinillee cinqamaa jirtanii wayyooytee roozaa fayyitee maalirra geettan akkam taatan jettanii cinqamaa jirtanii saniif waraabuun dirqama natti ta'e malee silaa waraabuyyuu hin barbaanne jechuudha. Waraabuyyuu alhamdulillah rabbil aalamiin kun wayyooytee jirti isin hin jedha. Rooziyee bakka ambooni jajjabaadhu. Ishi. Video kana warra walfa'ii hedduu takkaan xiqqaawee ta'uun akkas aguuluufiin. Jechuun bar wanti martinuu jechuudha. Duuti karaa keenya namni achirraa oolu hin jiru. Garuu haa ta'u osoo bakka isaan jiraattee cidha isaanii isaan baastee geggeessitee maal jettee seenaa sitti nafuu garootillee maraafuyyuu wanti rabbi jedhe hin ooltu. Wanti hundinuu saabiqaa rabbiitiin wal jedhe malee katabaa uumamaa rabbiin ganama katabee jechuudha. Jajjabaadhu rabbiin si haa jajjabeessu isinillee du'aa godhaaf isiniin jedha. Booyin ishi. Rooza. Hin booyin ka viidiyoo waraabaa jira wannaa ishin hin booyin kam. Rooziyee. Cufuu bakka viidiyoo. Viidiyoo cufuu. Bakka hin booyin ishi ayyee. Wanti hundinuu bar saabiqaadha. Saabiqaa rabbiitii bar wanti nuti roozaa. Ishi bakka hin booyin ayyee. Bakka jajjabeessu rabbi isaa jajjabeessu hin booyin. Ishi bakka ayyeen cufa viidiyoo hin booyin ishi. Ana akkati boottuu fi miti bara akkati cinqattu hin barbaadu hin cinqatin ishi mata keessa kan kee of hin cinqin ishi. Ayyee taruuta. Hin booyin bakka maal sin jedha doktorri waan sin jedhe ni beektaani. Uf hin cinqin sammuu tante hin cinqatin bakka isaan rabbiin warra jaannata isaan haa godhu du'aayii godhi. Hin booyin boottee wanti fidduun ni jira ni deebista yoo fedhe bootte. Booyuu marattee achi fidees yoo fide ni deebista deebisuu hin dandeessu. Seenaa amma ishi bakka ayyee booyin bakka jajjabaadha hin booyin. Ishi bakka hin booyin viidiyoo waraabaa jira bari cufuu ishi viidiyoo. Ishi bakka hin booyin ayyee. Si doktorri uf hin cinqini dhiphatin siin hin jenne yeroo isaa dhibee si deebitti hin booyin bakka atas gabbaayi. Wanti rabbi jedhe nuti saabiqaa rabbiiti. Wanti marti nuuma jedha malee barroosiyee uuma ganama rabbiin katabe. Wal argitanii hangana waliin argitanii hangana wal jala tartanii waan akkanaatti jechuun wanti marti nuuma jedha malee jechuudha. Waanuma rabbiin ganama katabe. Isaan sipiraayii godhu barbaaddeeti qaba. Yaadeetiin deemee takka fuuldura wal isaan argeetiin guyyaa muraasa jecha argee dhibeetiin argee dhibeeku labra kottama jedhanii fuuldura taa'anii beekte. Nama guddaadha. Garuu seenaa irratti ta'amu seenaa kana sadaqa isaanii godhan godhanii ariillee jechuudha. Nama hundaaf rabbiin warra isaa sabrii haa qabnuu fi warra maraayyuu rabbi haa sabbarsiisu. Nuti tanan isiniin jechuu wallaalleetii miti gidduu isii tanatu iyyuu nu cinqee gara barbaachisiitti deemnee tanan jechuu wallaallee yookaan daganneetii miti. Rabbi sabrii nama hundaafuu namoonni isaanii guutuu kana jedhamuu hin danda'u. Waan takka warri waan na godhan jiru haadhallee anaaf maatiin isaanii guutuu anaaf galata qabanii nama iddoo hin jaalladhu warra iddoo hin kabaju. Galata guddaa bakka fedhetti illee jechuudha. Maazariin illee haadhatti jira. Dhugaa seenaa kana hin jenne natti hafee bakka seenaa kana akka keessaa deebisuu hin jiru. Baay'ee kanaafuu waan nu harkita hundumaa viidiyoo waraabaatti argumaa viidiyoo waraabaa. Namni sabrii rabbisanii waa kan nu haadha jechuun qalbii miti hin jiru addunyaa irratti haati natti jabaattee waan hundarrayyuu dhugaa isin himeera. Isin jabaattee haadhii fi bakka guddaa ta'e xiqqaa ta'e haati fi nama warqiidha. Rabbi sabrii hundaafuu haa kennu isiniin jaa. Boottee mataa fi dhukkubsi kaati bakka ayyee jajjabaadhu. Ishee bakka jajjabaadhu rabbi isaa jajjabeessu ishee. Maalli godhuun jiru maal godha seenaa bichaadha wanti hundinuu wanta rabbi jedhe malee kan namni jedhe hin ta'u waan ta'eef. Wanta kan godhuu hin danda'u. Shaahara dhuguu. Shaa siiban bakka juusi. Juusi siiban. Dhuguu. Ishee yoo bishaan.
siniin qaba. Aannan sii qicuu bee? Xiqqisho sii qicuu? Akkasiiti kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa hanganuma viidiyoo isin maruuf malee baay'ee isin maruu hin barbaanne. Silaa isin iyyuu hin maruu maaliif isii hospitaala seentisan argitanii jirtanii badaa maal taate roozaan akkam taate jettanii hin cinqamtan jedheetuman viidiyoo eegaman akka galillee haga kana isin mara isin iyyuu maruu hin barbaanne. Asumaanis illee waa'ee baraa fi rabbi si haala jabeessuu seenaa hin taane natti hafee waa baay'ee aadaa fi jira garuu mootuu aaree manaa bahee eega manaa bahetti isaan hin argine rabbiin akkana wal jala nu dabarsee jettee waa'ee isaanii kana yeroo baay'ee deddeebitee dubbattii jechuudha. Wanti hundinuu waanuma rabbi jedhee jechuudha. Wanti namni jedhee hin ta'uu waan rabbi jedhee malee jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenyaa wanti isin hin jiru. Qarshiin nuuni. Yooti cinkatti yooti boottonallee sammuutti yoo cinkatti hin cinkatin. Hin boo'in hin cinkatin. Hordoftoota keenyaa ganuma viidiyoo isinii maruufi jechuudha. Maruuyyuu hin barbaanne akkuma dura isiniin jedhee maraafuyyuu dhagaan nu dura isiniin jedha.